Ashama harka fuunee hordoftoota keenya oduu isinitti himna. Oduu kan isinitti himu ana Abdii Bilisummaatii. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa ragaa galmee Addis Standard Internet miidiyaa haqee jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa biyyoota 6 darban keessatti namoota 1336 naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti seeraan ala hidhamanii kanneen turan gadi lakkiseera jedhe. Ajjeechaan namoota nagaa irratti waraana mootummaan raawwatamu haalaan hammaate. Nama takkal aanaa Dibaatiitti manneen barnootaa 10 sababa raayyaa ittisa biyyaaf jecha cufamu tajaajila dhaabaniiru jedhame. Oduu filannoo wal qabataniin ammoo Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n haala yeroo fi filannoo marsaa 7ffaa ilaalchisee miseensota isaa waliin mari'ate. Bulchiinsi yeroo Tigraay murtee manni maree Federeeshinii naannolee Tigraay 5 ilaalchisee dabarse balaaleffateera. Paartiin Simireet kan obbo Getaachoo Raddaan dorfamu boordiin filannoo murtoo dabarsee yoo hin sirreessine filannoon akka hin hirmaanne beeksise. Kunneen hangafoota oduu keenyaarraati amma oduu bal'inaan isinitti himnutti dabarra. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa ragaa galmee Addis Standard Internet miidiyaa haqee jira. Abbaan taayitichaa miidiyaa gama miidiyaa hawaasaan tamsaasuun beekamu Addis Standard irraa deddeebiin gabaasa naamusa miidiyaa seera Itoophiyaa fi dantaa biyyaalessaa biyyattii fi ummata balaadhaaf saaxilan tamsaaseera jechuun eeyyamasaa haquu beeksise. Addis Standard amala isaa akka sirreessuu fi amala diigumsa isaarraa akka of qusatu irra deddeebiin gorfamaa tureera kan jedhu abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa garuu of sirreessuu dideera waan ta'eef eeyyamasaa haquu beeksise. Akka gabaasa abbaa taayitaa Addis Standard naamusa ogummaa fi dantaa biyyaalessaa biyyaa fi ummataatiin damee miidiyaa irratti akka hojjetu irratti deddeebiin akeekkachiifamaa fi gorsi kennamaa fi turullee of sirreessuu dideera jedhe. Kana hordofuun ragaan galmee guraandhala 17 bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegaluun haqamuusaa hayyama miidiyaa yookiin beekamtii tokkollee akka hin qabne beekseera. Abbaan taayitaa kanaa haa jedhu malee dhaabbanni miidiyaa Addis Standard afaanota sadiin jechuun afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliishiin tamsaasa isaa gama miidiyaalee hawaasaa kan tamsaasu yoo ta'u sagalee uummataa cunqurfamtootaa ta'ee waggoota hedduuf tajaajileera. Hundeessituu fi hooggantuu miidiyaa Addis Standard Adde Tsadaalii Lammaa baatii muraasa dura obbo Getaachoo Raddaa afgaaffii Aljaziiraa irratti gaafatame irratti gaaffii hin barbaachisne kaastee gaafatte jedhamuun qondaaltota mootummaa fi deeggartoota sirna PP'n qeeqamaa turuun ishee ni yaadatama. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa biyyoota 6 darban keessatti namoota 1336 naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti seeraan ala hidhamanii kanneen turan gadi lakkiseera jedhe. Itoophiyaan lakkoofsi namoota hidhamanii fooyya'insa agarsiiseera kan jedhe komishineerri olaanaa komishinichaa obbo Biraanuu Adeeloo ibsa gaazexeessitootaaf guraandhala 24 bara 2026 kennaniin ta'us ammallee hidhaan seeraa alaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jira jedheera. Namoonni seeraan ala hidhaman irraa caalaan isaanii naannoo Oromiyaa keessaa akka ta'an komishineer Biraanuu Adeeloo himanii komishinanii mirga namoomaa Itoophiyaa akka jedhetti namoota seeraan ala hidhamanii turan baatiiwwan 6 darban jedhe keessaa naannoo Oromiyaatti namoota 915, naannoo Amaaraatti 186, naannoo Beenishaangul Gumuz 46 fi naannolee Gambeellaatti namoota 66 fi naannoo Somaalee namoonni 123 seeraan ala hidhamanii turuun lakkisuusaa ibseera. Ajjeechaa namoota nagaa irratti waraana mootummaan raawwatamu haalaan hammaate. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat guraandhala 23 bara 2026 namoota dhuunfaa hojii isaanii hojjetanii galaa jiranii waraanni raayyaa ittisa biyyaa daandii irratti qabuun gaaffii tokko malee rasaasaan ajjeesuun dhagahame. Namoota waraanni raayyaa ittisa biyyaa ajjeese kunneen maqaan isaanii kunneen maanguddoo waggaa 50 olii kan ta'an obbo Mulaasa'uu Biqilaa fi dargaggeessa ol adeema Galaanaa Tarrafaa Caqasaa jedhaman ta'uu beekameera. Akka jiraattonni ijaan argan jedhanitti namoonni kunniin hojii dhuunfaa isaanii kanneen hojjechuun jiraatan yoo ta'u obbo Mulaasa'uu Biqilaa bultii ijaarratanii abbaa maatii kan ta'an yoo ta'u dargaggoo Galaanaa Tafarraa yuunivarsiitii irraa eebbifamee jireenya mataasaa fooyyeffachuuf kan carraaqu ta'uu maddeen keenya himaniiru. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa namoota kanneen lamaan aanaa Gindabarat ganda Qarree Doobbii bakka jedhamutti ajjeesee gatuu beekuunis danda'ameera. Dargaggoo Galaanaa Tafarraa akkuma riyyaasaa barate hojii magaalaa Finfinnee keessa osoo hojjetu qaala'insi jireenyaa itti hammaannaan gara maatii isaatti galee hojii dhuunfaasaa osoo hojjetaa jiru ajjeefamuus beekamuun danda'ameera. Oduuma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa waraanni raayyaa ittisa biyyaa dargaggoo tokko rasaasaan ajjeesee gate. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuu ganda Jaajjoo Aqaaqii jedhamutti waraanni mootummaa dargaggoo maqaan isaa Takkaaleny Mangashaa jedhamu guraandhala 23 bara 2026 halkan rasaasa hedduu rukkutanii ajjeesanii deeman jechuun jiraattonni ijaan argan EON'tti himaniiru.
Godina Matakkal aanaa Dibaaxii manneen barnootaa 10 sababa raayyaa ittisa biyyaaf jecha cufamuun tajaajila dhaabaniiru jedhame. Godina Matakkal aanaa Dibaaxiitti manneen barnootaa 10 sababa raayyaa ittisa biyyaaf jecha gandoota 10 keessatti kan argaman manneen barnootaa waraana raayyaa ittisa biyyaan cufamanii hojii ala ta'anii barattoonni barnoota malee hafaniiru. Manneen barnootaa kunniinis mana barumsaa Damaddasii, mana barumsaa Coqorsaa, mana barumsaa Goongoo, mana barumsaa Geshee, mana barumsaa Somboo Siree, mana barumsaa Daalattii, mana barumsaa Bofoo, mana barumsaa Calliyaa, mana barumsaa Daalee fi mana barumsaa Tuskii Gambeellaa jedhamuun guutummaa guutuutti cufamanii barattoonnis maatii waliin buqqa'anii daandiirra jiraachuu maddeen keenya achirraa nuuf gabaasaniiru. Oduu filannoo wal qabatutti dabarra. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n haala yeroo fi filannoo marsaa 7ffaa ilaalchisee miseensota waliin waajjira isaa Gullalleetti mari'ate. ABO'n dhimma filannoo marsaa 7ffaa ilaalchisee guraandhala 21 bara 2026 qondaaltota, dabballootaa fi miseensota waliin waajjira isaa muummee Gullalleetti mari'ateera. Marii kana kan geggeessan hoogganaa ABO olaanaa keessaa tokko kan ta'an Jaal Abdii Raggaasaa fi miseensa gumii sabaa ABO Jaal Gammachiis Tolasaati. Marii kana irratti hoogganni ABO osoo biyya keessan galiin duras Oromoo ijaaruu irratti bakka Oromoon jiru takka hanqateen beeku kan jedhan Jaal Abdii Raggaasaa kan Oromiyaa keessa jirus kan Oromiyaa ala jirus ijaaraa ture jedhan. Ijaarsa keenya inni bu'uuraa gandarraa ka'uu qaba jechuun kan dhaaman Jaal Abdii Raggaasaa uummanni Oromoo ijaaramee mirga isaaf kana dura caalaa jaarmiyaa isaa jalatti kurfaa'ee falmachuu qabas jedhaniiru. Dhaabni qabsoo geggeessu al tokko ni jabaataa, al tokko ammoo ni laaffata kan jedhan Jaal Abdii Raggaasaa kun ammoo murannoo fi kutannoo miseensota dhaabichaa hojjetaniin taas jedhanii. Qabsoo geggeessuun keessatti namoonni irbuu seenanii qabsoo ganan yookiin faayidaa deeman yoo jiraatan isaan abbumatu itti rakkata malee ABO'n yookiin nama biraas miti jedhaniiru. Jaal Abdii Raggaasaa marii kanarratti ABO'n namoota ijaaree kaayyoo fi akeeka isaa barsiisee irbuu seensisee hojiitti bobbaasaa turuu eeruun namoonni irbuu seenanii irbuu ganan jiraatanillee kan milkaa hin jiru kan bade malees jedhanii. Namoonni kaayyoo fi akeeka ABO ofitti fudhatanii irbuu itti seenanii ganan qabsoon ABO qabsoo dhiigaa fi lafeetti waan ta'eef Waaqayyo isaan gaafata waan ta'eef hin milkaa'anii jedhan. Yoo warra dhugaa taane uummanni keenya haala kam keessattuu nu biraa hin hafu kan jedhan Jaal Abdiin Raggaasaa yoo nuyi nama sobaa taane kan qabnuyyuu ni dhabna waan ta'eef yoo itti hin amanne dhiisuu malee uummata sobaa hin ijaarinaa jedhaniiru. ABO'n gaafa dhugaa qulqulluu qabatee qabsaa'e injifannoon isaas dachaan guddaadhas kan jedhan Jaal Abdiin gaafa dhugaan imallu haqaaf qabsoofnu uummata qofa osoo hin taane caasaalee mootummaa keessatti salphaatti ijaarranna waan ta'eef dhugaa qofa qabannee uummata taa dubbannu jechuun dhaamaniiru. Marii gaggeeffame kana ilaalchisee hirmaattotarraas yaadota ka'an keessaa carraa argametti fayyadamee dhaaba ABO keenya ABO tumsinee haalota danqaa keessatti hulaa argametti fayyadamuun fedhii osoo hin taane dirqama miseensota hundaatis jechuun dhaammatanii. ABO'n ayyaana Oromooti. Kanaaf Oromoon ayyaana isaa jabeeffachuu qaba kan jedhan ammoo qondaala ABO Jaal Yaasoo Kabbabaa hordofaati. Jaal Yaasoo Kabbabaa dhaabni Oromoon filannoo keessatti hirmaachifate yoo jiraate hanga ammaatti illee kan bara kanaa ABO'n yoo hirmaate seenaa filannoo keessatti isa duraa fi guddaa ta'uu kan akeeke qondaalli ABO Jaal Yaasoo Kabbabaa. Kanaaf Oromoon carraa kanaan mirga isaatti fayyadamee qooda isaa baachuu akka qabus dubbataniiru. Jaal Yaasoon itti dabaluun qabsoon ABO geggeessu keessatti yoo ni dhumna ta'ellee dhumnee hanga nama tokkotti gallutti dhumna malee akka ABO'tti dubbachuu qabna malee of qusachuu hin qabnus jedhanii. Gama biraanis dhaaba gatiin lubbuu guddaan itti kaffalamee as ga'ee nu immoo of qusachuu hin qabnu kan jette Jaal Keeriyaa Ibraahim filannoo marsaa 7ffaa dhufuuf of kenninee qusannoo tokko malee hojjechuu qabanis dhaamteetti. Qabsoon ABO kaleessas qabsoo ofirratti hirkannaati kan jette Jaal Keeriyaa Ibraahim ammas hanga uummanni Oromoo jirutti dhaabni keenya rakkachuu hin qabne dhaamuun akkuma kalee ofirratti hirkatee saba isaa abdatee jiru ammas uummata keenya irratti hirkannee waan jirruuf jabeessuuf nuyi miseensonni jabaannee hojjechuu qabna jechuun dhaammatte. Bulchiinsi yeroo Tigraay murtee manni maree federeeshinii naannolee Tigraay 5 irratti dabarse balaaleffate. Bulchiinsi yeroo Tigraay murtee ibsa guraandhala 24 bara 2026 baaseen mootummaan federaalaa murtee manni maree federeeshinii Raayyaa, Allamaaxaa fi Humaraa dabalatee naannoo filannoo 5 Tigraayiin alatti filannoo federaalaa geggeessuuf murteesse hatattamaan akka sirreessu gaafatee jira.
Tigraay mana maree federeeshinii keessaa bakka bu'ummaa osoo hin qabaatiin mana maree federeeshinichaa murteesse guutummaatti seeraa fi haqarraa kan maqe ta'uu kan ibse kaabineen naannoo Tigraay murtichi kaayyoon isaa seeraa fi dhaabbilee ukkaamsuu fi Tigraay haala hammaataa keessa galchuuf kan kaayyeeffatedha jechuun himatee jira. Kaabineen Tigraay kun uummanni Amaaraa murtee seeraan alaa walitti bu'iinsaa fi gara waraanaatti nama geessu kamuu akka balaaleffatus waamicha dhiyeesseera. Kaabineen naannoo Tigraay dhaamsa dabarseenis dhimma kamiyyuu marii fi seeraan furmaata argachuu danda'a jedhee akka amanus ibseera. Oduudhuma wal fakkaatuun TPLF murtee manni maree federeeshinii Tigraay alatti filannoo federaalaa raayyaa Allamaaxaa dabalatee naannolee filannoo 5 keessatti geggeessu labsii waraana heera mootummaa fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuu jechuun balaaleffate. Murteen kun uummata Tigraay fi Amaaraa gidduutti wal dhabdee haaraa uumuuf itti yaadameetu jedhe kan TPLF mootummaan federaalaa gocha kanarraa akka of qusatus dhaameera. Uummanni Tigraayis ta'e paartiin biyya bulchuu jiraachuu fi abbaa biyyummaa heera mootummaa irratti hin mariin hin dhiyaatu jechuun ejjennoo qaban ibsaniiru. Mootummaan filannoowwan nagaa hunda cufate jechuun kan qeeqe TPLF dhaabnii fi uummanni Tigraay garuu kutannoo nagaaf qabaniif irratti cichanii jiru jedheera. Sillaasaawi Wayyaanee, Areenaa Tigraay, Baayitoonaa fi paartiin bilisummaa Tigraayis murtee mana maree federeeshinii fi boordii filannoo akka morman ibsa baasaniin balaaleffataniiru. Dhimma filannoo naannoo Tigraay bakkoota wal falmisiisaa jedhee murtee manni maree federeeshinii federaalaa dabarse ilaalchise dhalattoonni Tigraay gidduutti garaagarummaan ilaalchaa siyaasaa ture osoo isaan adda hin baasiin paartileen mormituu naannoo Tigraay bulchiinsa yeroo Tigraay fi TPLF ibsa wal fakkaataa baasuun biyya keenya dabarsine hin kenninu waloon dhaabbannee erga jedhus dabarsanii jiru. Paartiin Simree kan obbo Geetaachoo Raddaan durfamuu boordii filannoo murtoo dabarse yoo hin sirreessine filannoo akka hin hirmaanne beeksisee jira. Paartiin obbo Geetaachoo Raddaa gamtaan Dimokiraatawaa Simreetti murtee mana maree federeeshinii fi boordiin filannoo dhimmoota falmisiisaa ta'e irratti dabarse yoo hin sirreeffamne filannoo irratti akka hin hirmaanne beeksise. Naannoleen filannoo 5 naannoo Amaaraa fi Tigraay irratti wal dhaban qofaa isaanii mana maree bakka bu'oota uummataaf akka dorgoman murtaa'uu boordiin filannoo beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa gaafa wiixataa baaseen kana kan jedhe yoo ta'u, boordiin filannoo biyyaalessaa bu'uura murtee mana maree federeeshiniitiin naannolee fi filannoo naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti wal dhabdee keessa turan 5 Humaraa, Adibret, Koorem, Afilaa, Tsellemtii fi Raayyaa Allamaaxaa hanga dhimmichi furmaata argatutti addatti filannoo akka gaggeeffatan beeksiseera. Paartiin obbo Geetaachoo Raddaa garuu ibsa kana mormuun xalayaa mormii barreessee jira. Paartiin gorsaa ministeera muummee obbo Geetaachootiin durfamu murtee kana heera mootummaa kan faallessu jechuun qeequun xalayaa manni maree federeeshinii fi boordiin filannoo biyyaalessaaf barreessuun mormii isaanii ibsaniiru. Xalayaa obbo Geetaachoon mallatteessanii fi murtiin manni maree federeeshinii naannoo filannoo irratti dabarse akka ilaalamu gaafatu keessatti murteen naannolee filannoo falmisiisaa ta'e irratti murtaa'e sirna heera mootummaa kan diigu, walabummaa dhaabbilee kan diigu, akkasumas sirna heera mootummaa cabsu ifatti kan mul'isudha jedheera. Obbo Geetaachoo Raddaa fuula miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaniinis ibsa boordiin filannoo biyyaalessaa baasee daran kan nagaa booressu jechuun qeeqanii. Egaan hordoftoota keenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa turanii